فما قافل أمتك أنا رتي دبت فما قافل wanti fayyadame immoo سجاجلهم ما جت ما فجدمتي هذا ما ناوي جنش إيشون سجاجلهم ما نجرم wanti jedhee wanti fayyadamee fitti muree ha ما نتم تسال هذا ما ناوي جنش إيشون سجاجلهم ما دام تيجي تدي فما قافل سينجت awweel dhaqee kaasitti maara maal taate boleeso walqunnamtii saalaa geggeessuurra sagaagalummaa jechuun walqunnamtii saalaa jechuurra dhaloota baay'ee jala keenya taa'ee dhageeffataara sagaagalee maa waliin raawwate waan jedhu fayyadame malee akka kan kee faallaa deemaa jiru. Walqunnamtii saalaa jechuun aboo walqunnamtii saalaa jechuun sagaagalummaadha. Afaan biyya kamiiti sagaagalummaan walqunnamtii saalaa kan ta'e? An fakkeenya haati kan mallee beekaa gosa irraa hin jiru kun abbaan kan kee haadha kiyya abbaan yeroo takka qofa abbaan kiyya haadha tiyyatti sagaagalee na dhalche jedhime dubbadhu jecha kan yalla itti fufi abbaan kiyya haadha tiyyatti sagaagalee na dhalche jedhe yoo loqoda taate itti fufi walqunnamtii saalaa waliin geggeessanii na dhalchan lakki sagaagalee na dhalche jedhe abbaan kiyya haadha manaa haadha tiyyatti sagaagalee na dhalche jedhe anama jecha jedhee kanaaf fayyadame siin jaara malee jecha kana maa fayyadamtee duraa siin jedhame na bira seentee maa fayyadamtee abbaan kiyya haadha tiyyatti sagaagalee na dhalche jedhe yalla amma inni walqunnamtii saalaa haadha manaa isaa waliin hin geggeessine deebee gaggeessee jira. Abbaan kan keellee haadha manaa kan haadha tan ta'e wajjin walqunnamtii saalaa gaggeessee jira. Abbaan kiyya haadha tiyya sagaagalee na dhalche jedhe. Eega loqoda taate jedhe. Isuma kaa dubbachuuf kana jedhe yoo dhiiftee gara biraa akka dargaafatte maaliif waan eega loqoda kan kee taate loqoda jettee miti isa loqoda jettee mi abbaan kiyya haadha tiyyatti sagaagalee na dhalche jedhe dubbadhu kana. Loqoda akkasitti yaaduun isin barbaachisu. Jabeessi dubbadhu abbaan kiyya haadha tiyyatti sagaagalee na dhalche jedhe. Akkas jedhe gaafii itti aanutti loqsi dabra dubbadhuma loqoda hin araaramna kalaas si bira dabra si dhiisa. Abbaan kiyya haadha tiyyatti sagaagalee na dhalche jedhe loqoda. Jechuun soba nan barbaachisu malee osoo barbaade dhugaa akkas hin jedhee jechuun hin sagaagalee jedhee sitti muu danda'a. Nama wal qabee loqoda jettee jirta mi loqoda jettee jirta abbaan kiyya haadha tiyyatti sagaagalee na dhalche jedhe. Yookaan dhiifama gaafadhu yoo loqodan ta'in dhiifama gaafadhu yookaan ammoo abbaan kiyya yoo loqoda taate abbaan kiyya haadha tiyyatti sagaagalee na dhalche jedhe. Itti fufi. Eshi dhiifama an jecha isa fayyadamuuf jedhe dhiifama. Gara darbi. An jecha isa fayyadamu garuu akka faayida deemaatu kana. Yeroo gaafattu fakkeenya tartiibaan gaafachuu dandeessaa. Tartiibaan maal jettee gaafachuu dandeessa? Nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wasalaam karaa deemaa jiranii. Akkamitti argan jechuu dandeessa? Akkaataa itti argan karaarra waan deemaa jirtuuf dubartiin. Nabi Muhammad ammoo alayhi salaatu wasalaam argan erga sani ol seenaa haadha manaa wajjin ciisanidha. Qalbii isaanii keessa bu'ee ka jedhu hadiisa keessatti hin dubbatame. إسانا مو براتوتا مال جاني برسيسان إذا رأى أحدكم يو تكون كيسان أرجع امرأة انت تكو يرجع فوقعت في نفسه يو قلبي ساكزت تستر أقام فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه جان كلا وان قرأ ساكس جروان وني سبرادي بسوق لكيتن هذا منا وجنا شيء سجلا نبي محمد أمو عليه الصلاة والسلام كلا رتي دوبرتي أرجع جتشون دوبرتين نمني إن أرجع نبي محمد عليه الصلاة والسلام يجوا فتنا كانت ديماني ميت إن ديمان نما وان تايم بيج كلا روان ديما جراني قالوا دوبرتين سون قلبي ساني كيس بوتين جلم نادي ساكس إنجرون نسون نبي محمد عليه الصلاة والسلام ورسلني لقى سني برسيسان هجيران نبي محمد أكاد تبرسيسان إنسان نبرة ترجع أكاد تا أنكر أهولين فقف على دبي سانيتين قتش سانيتين دبرة أنا ما سمو وان تقسم برتي وجتامي وان سن رجال إسرائيلي في أكسم الله أمل لسان قرسيسان قوتو إنسانيتون مفرجع أكرجات فلانين إنسان أمو سنبرسيسان إيه قبرسيسان يا مكوني وان هم ما تعلمتش waan hammataa dha miti fakkeenyaaf dubartii takka yoo argitan deemate haadha manaa keessa wajjin ciisaa jechuun waan hammataa dha miti kanasumatti hageessinu gaafii lammaffaatti haa dabarru baay'ee kabiraadha ammoo gaafii lammaffaatti gaafatti siifaa deebisu ifa mochii kan gaafate waan tokko meenaa caqasii kaawwan akka amantiin jirutti namni tokko yaada isaa gaawwaa wayir kaa'e cubbuudha waa wayii yaadu nu cubbuudha beektaa egalee maal jette? Waa hawwuun nu biratti cubbuudha. Waan ta'uu yaadanii ilaalanii hawwuun cubbuudha nu biratti. Maal hawwuun? Goma kamiyyuu haa ta'uyyuu fakkeenyaaf yaada isaanii yaada ofii fakkeenyaaf amma dubartii takka ilaalanii hawwuun cubbuudha nu biratti. Kafeedha isaa dadhabee waa hawwuu malee. Akkas taanaan akkas ataama dubartii takka yoo akka tasaa argite hin hawwitu waan tokko.
نتامو كن جبور أنجرب هون كيف نبرة مسلم توتا برات ربين سبحانه وتعالى واسدير دبريج راجل النبي محمد عليه الصلاة والسلام الخطأ والنسيان تكونغورا في دقو دبرتها وما حدثت به أنفسها واللبون ما أنا متى صفتي إنجت ربين أمتك يا رد بريج راجل وسو كان هويل أن نمني كأبو متعدد سلا دمني نتون ديرون دي متجر والله بختي أمرتسا ديري دبرتي أرجينا ونجر وكنجي باك إسا أفوفتو كيسا قد بوتو رماتو كاكسي إنه جرى يو جذبات أتمنى دبرتي أرجينا من وينيس جرى قوزيكو مالي واجز بنجر موسى ديرون ما كم نامي دبرتي أرجينا من وينجر وكون جذبات إيه سجرا الدنيا كيجي بارا والله يا فوق فارغ نمني دبرتي أرجينا تكنا تنجا مجر سون منا يارا دكو برباچس mana yaala dhaquu barbaachisa sun mana yaala dhaqee halaalamu amma hawwuun kun yaa qoy hawwuun kun kijiba yoo jenni waa hawwuun kun dubartii bicha miti waa baay'eetu jira wanti awwal qabeenya nama hawwutu jira waa baay'eetu hawwuu jira lubbuu yaadaati wanti kun hin beektaa yaada keessa jira namni la osoo rabbiin dhiira kanaan ka qabu taate akka jettu kana osoo dhiira kanaan ka qabu taate dhumate namni wallaahi kanaan osoo waan qalbii keessa si yaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni hin deema erga sani dubartii san hawwee waa daragutu hamaadha. Si galee qalbii namaa keessa waa bu'anii erga sani waa daragu isii dubbisuu. Fakkeenyaaf Nabi Muhammad alayhi salaam wantoota hedduu rakkaanii jira waan sagaagalummaa jedhamu akka sagaagalummaatti ilaalamu. Tokko arrabaan itti dubbachuu ijji irra turu ijaan yeroo hunda deddeebiin ilaaluu arrabaan yeroo hunda waan sagaagalummaa akka waan sagaagalummaa nama geessu quraana illee karra dhoowwame sagal dabalataan miilaan itti deemuu eegasani ammoo kabiraadha harkaan ammoo qaqqabu wantoonni kun hundi isaa dhoowwama sagaagalummaa jedhama sagaagalummaa xiqqoo jechuudha. Eegasani ammoo qaamni saalaa ammoo waan san dhugatti jijjiira takka ammoo kijiba godhaa jira Nabi Rabbi alayhi salaam. Akkana jechuun qaama saalaa bira ga'ee jennaan dubbiin raawwatame. Laakiin ammoo achi asitti sagaagalummaan jedhama wantoonni kunniin qalbii keessa wanni bu'e ammoo qalbiidhaan ammoo osoo wanna taatee qalbiin namaadhaa osoo kanaan Rabbi nama qabu taateeti lubbuu kan kee keessa waan takka dhufee jennan si qabu taate kun sila namni galaafata. Namni dubartii argee qalbii kiyya keessa nan dhufne jedhu kun maal siin jedha akkana jechuun baraati yaadu jechuudha dubartii namaadhaa jechuudha. Waan namaadhaa. Fakkeenyaaf dubartii takka osoo deemtu ni argina. Qabeenya namaadhaan ta'ee dawaan godhina yaa'anii qabeenya namaa waan wajjin. Irratti akkasiidhaa miti fakkeenyaaf meefi hima. Fakkeenyaaf amma namni osoo karaa deemu dubartii wayiidha arga. Osoo atiin beekin dirqamtee qalbii kan kee keessa si bu'a. Garuu ammoo Nabi Muhammad alayhi salaam ka dhoowwan fa'inna laka al-uula ta duraa yoo laaltee jinyete sun dabarte wa'aleeka tane lammaffaa yoo itti deebitee dubartii san ni laala jettee itti deddeebitee itti laalte akka tasaa wanni argite san rabbiin si dhisee jira. Garuu ta lammaffaa sirratti herreegamtiidhaan akka cubbuutitti itti deddeebitee irra tursee yoo laalteetiin jettee akka tasaa wanni argite suni qalbii keessa waa akka tasaa si dhufan suni nama dhufte laakiin kuni waan hammeenyaati miti. Dhugaadhaa ija hawwaatiin deddeebi'anii laaluudha malee kan dhoowwamu osoo dubartii arganii kan wanna jedhu taate Enten fakkeenyaaf dubartiin harma ofiidhaan mul'iftee afoo deemti. Tasuma taatee hawwiteen beektu mee dhugaa kan kennatti yeroo takka. Tasuma taatee qalbii keessa dubartii wahiidhaa qalbii keessa buuteen beektu je sagaagalummaatti dalaguudhaa miti bara. Wanni sitti dhagaameen beeku guyyaa tokko. Awwalli sirriidha inni dhagama namni nama ta'eeti. Hii waaqaas. Tanaan osoo rabbi nama qabeeba namni hundi galaafatame. Hayyee dubbata. Anammoo ammoo soba dubbachuun hin barbaachisu hin hawwa namni garuu ammoo hawwuun kun cubbuu miti jettee amma daangessaa taati hawwuun cubbuudha dhugaa jiru dhuga jennee soba jiru soba jechuudha akkas isiin hin jenne baran hawwuuni sagaagalummaatti dalaguu hawwuuni inni kun cubbuudha sagaagalummaatti dalaga jettee yaaduu waan biraatu sagaagalummaatti dalaga jettee laakiin ammoo dubartii takka yoo akka tasaa argite waatu qalbii keessa bu'a sitti dhagaama jechuudha maaltu sitti dhagaama Bekka miiruma dhiiratti dhagaamu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waan nama salphachiisuudhaa miti keessattuu ijoolleen akka waan salphattan isin hin godhin. Isinii galee waan namatti dhagaamuudha kan nuti jechuu jiru. Hawwa ammoo ati dubartii tanatti osoo sagaagalummaa dalaga jettee hawwuun inni sun cubbuudha dhugaadha. Sii galee inni sun cubbuudha. Keessattuu yoo wanni sun dalagamee argame jechuudha. Laakiin itti dalagaa osoo hin taane akka tasaa qalbii rawaasii yaa'an ka akkasiidhaa sunniin hadiisa nasi jedhama. Waan lubbuun kan keessatti taasofteedha. Lubbuun nama kamittuu na yaasuutu kun cubbuudhaa miti. Hawwa kan jedhamu sagaagalummaatti dalaga jettee ija hawwaatti ilaaluudha. Macaafa keessa kan jiru ija hawwaatiin namni ilaalee jedha. Iji hawwaatii fi ija tasa argiteetu garagara. Iji tasa argitu ija hawwaadhaan jedhamti. Qalbii keessa waa nama bu'aan waswasaa wayiidhaa waan nama keessa bu'e kun ija hawwaadhaan jedhamti. Macaafa keessattuu kan jiru ija hawwaatiin namni ilaalee jedha. Ija hawwaatiin jechuun hawwii itti godhattee intala tana osoo wajjin ciisee jettee laaluudha. Inni kun cubbuudha. Islaamummaa keessatti cubbuudha.
Islaamummaa keessatti cubbu yoo dhiise malee namtichi irra deebi'e malee cubbuudha jedhama. Si galee irratti muratee namni sagaagalummaa osoo wajjin dalage jedhee murannoodha yoo laale cubbuu jedhama kun. Laakiin akka tasaa qalbii keessa wanni si dhufe ammoo sun cubbuudhaan jedhamtu. Ija hawwaatiin laalu wanni siin jedhee si dubbadhe isa kana. Akkasitti hubadhu barsiifni islaamummaadha akka kana. Waan cubbuu ta'uu fi waan cubbuu taane rabbiin waan ati ofirra deebisuu hin dandeenye irra sin dirqamsiisu. Osoo akka jettu kana bar namni guyyatti yeroo meeqa cubbuu dalagaa oolasa. Osoo akka jettu kana taate qalbii keessa akka tasaa wanni nama bu'u kunniin baruu wannaadhaa miti. Fakkeenyaaf amma dhiirri sagalee dubaraa wayii dhageetiin jedhe waatu itti dhagahama. Yoo ijaan arge waatu itti dhagahama. Yoo foolii wayiidha sanii miti dhiirri amala dhiiraarraa quraana keessattuu kan rabbiin dhoowwe wayita deemtanu sagalee miidha keessaniidha sagalee dhageessisaa sibiilan deebinaa jedha rabbiin subhaana. Sababni isaa maali? Sababni isaadha sagalee sibiilaatu yoo dhagaye dhiirri waatu itti dhagahama. Osoo dubartii iyyuu ijaan argini. Ajaan argeeti miti beeku. Usuun argine iyyuu kan amalli dhiiraadhaa guutuu dhiirri kan hunduma qaba kan. Nama jazbiyoo taate malee. Nama jazbiyoo taate malee dhiirri hundumatu qaba kan. Akkana jechuun ammoo kunniin wantoonni akkanaa kunniin akka cubbuutti osoo herreegame sira baay'ee namni galaafatama. Rabbiin subhaan ta'e irra dabree jira. Akkuma dogongora irra dabree daguu irra dabree kanallee rabbi irra dabree jira. Si galee inni kunniin isa kana. Islaamummaa keessatti barsiifni akkanatti barsiifama. Wanta rabbiin itti sin qabne jira waan rabbi irra si qabu. Wanni waliigalatti siif ibsa. Wanni rabbiin ittiin sin qabne waan qalbii kan kee keessa akka tasaa yaa'edha. Sagaagalummaatti dalagaadhaa miti. Wanni rabbi irra si qabu yoo ati sagaagalummaatti dalaga jettee yaadde intala tana itti sagaagalummaa dalaga jettee yoo ati yaalteetiin jette wanti sun cubbuudha. Murattee itti dalaga jettee dabalataan yoo yaalte jette ija kan keetiin deddeebitee ilaaluudhaan haa ta'u harka kan keetiin tuquudhaan haa ta'u miila kan keetiin deemu haa ta'u afaan kan keetiin dubbisuudhaan haa ta'u wantoonni kunniin funyaan kan keetiin fuunfachuudhaan haa ta'u waan foolisiidha jechuudha deddeebitee fuunfachuudhaan haa ta'u wantoonni kunniin waan gara sagaagalummaa si oofu wantoonni kunniin sagaagalummaa xiqqaa jedhama dhowwamaadha. Laakiin qalbii kan kee keessa waa yaa'an ka akkasiitii miti wanna jedhamu akkasitti hubadhu tolee isin saalfachiisin kuni wantoonni akkanaa kunniin barumsa wannaan kan barsiisa waan ta'eef jecha inni kana warri kijibu dubbatu jechuudha. Galee إلى برنامج أخرى حسبكم ليش حسبنا أخرج من هنا. طيب اتفقوا أول دقيقة تكتب تكون سكين دي دبتي مراتي إسأول كفيفته وايد دبرتي سماريا تلبتها ترت. ها؟ إيه. وايد دبرتي سماريا كنا وايد دبرتي سماريا كنا يرو دبتو أول اللي تو بقى إن رجسارا وجين سي برجدي واي سي بروما بكخنا دبتامو واي قفتم ماتي سي تبرسي سي بكخنا تي أول. Nuti wallahi akka islaamummaatitti dhiirri tokko yookaan nabiyyiin tokko akkana dhaabatee dubartii kophaa isiidha akkana taasisa kan jedhu itti naman seenaa kana jechuudha. Garuu haa ta'u garuu ammoo nabiyyi Ciisaa alayhi salaam yookaan Yesuus Kiristoos dubartii kana wajjin dubbate kan jedhu waa'ee maaliiti waa'ee bishaan jireenyaa kan jedhamu. Haa ta'u garuu waan ansii fide kanaa miti. Achitti akkaataa seenaa itti hime yoo ilaalte akkaataa inni seenaa wajjin dubbate yoo ilaalte xiqqoo si rakkoodha qabu. Dabalataan kanarraa fuudhee Maartin Luuter kan jedhamu hundeessaan feenteedha dubartii kana wajjin sagaagalummaa dalagee jedhee tana qofaa miti dubartoota gara sadii dhala macaafa lafate sagaagalummaa dalagee jedhee dubbata. Akin nagiyya wajjuma atillee waa'ee luustisanii biraazee wangeelli ammaa kun awwal wangeelli amma bakkee amma dubbifne kun dhuguma guutummaatti akkuma xiyyaatti waa'ee bishaan jireenyaa san gadi fageessee waa'ee eenyummaa isaa dhoksaa jiru itti barsiise malee waa'ee see baruu wanti tokkollee jala kanan maqaa dhaamillee hin jiru maal dhugaa dubbannaa arraba kanaan yaa arraba dhugaa arrabni jiidhaan kun irra jiru dhugaa dubbannee dhuguma qabachuudha yoo amma wanti ati himattu kun sirriidha kinis amma fakkeenyaaf gaafii amma si gaafadde akka itti kadherraa naa ibsite dhugaa tanaan fudhachuudha waan sani garuu ammoo sababa waan siif seefamuu achitti waan sani waan kana fakkaataa waan faallaa hawaasan ammoo dikkoo si beektaa ulfaataa awwal waliin fakkaatu iyyuu. Ani duraa wanti si kenne marfee jajjaba kana wanti si kenne fakkaati hubattuu fi amma hubattee jirta alhamdulillah. Kalama fatacha deebi sanii beekan sanatti ganana deebi. Bara lafa kanarra jiraatee guyyaa tokko cubbuu hojjennee jiru. Guyyaa tokko. Yesuus Kiristoos moo? Fedha isaa katiif kabitamu miti. Amma gaafii tanu haa darbinu. Yesuus Kiristoos. Gaafii tanu haa darbinu mee. Cubbuu baay'ee hojjetee jira Yesuus Kiristoos akkami cubbuun hojjenneetta. Ani waaqa jedhee sobne Yesuus Kiristoos. Ani waaqa jedhee sobeen jiru qoy.
ani waaqa qaba jedhee maal jedha? Ani waaqa qaba jedhee sobeen jiru waaqayyo koo jedhee osoo waaqa hin qabaatiin jettanii siin osoo waaqa hin qabaatiin ani waaqa qaba jedhee sobeen jiru. Si waaqayyo tokkicha Yesuus Kiristoos. Qoy mee ani akkam jirtu nagaa keessanii? Waaqa qaba jedhee isin waaqa jettanii Yesuus osoo waaqa ta'ee jiru jettaniin osoo inni waaqa ta'eetiin jiru akka keessanitti inni sobeen jiru ani waaqa qaba jedhee waaqayyoon qaba jedhee. Isatti illee osoo itti furii bara lafa wal. Sagaleen kee jira? Injira dubbadhu mee masi. Yoo wanna mucaa kanaaf waa deebisa jedhe. Osoo kana cubbuu keessa seensuu baattee waan biraa keessaa osoo No. Wanni amma ati jettu kaabee Yesuus waaqa qaba jedhee sobeette bar kuni wangeela irra jira. Yesuus hafuura qulqulluun akka dhalate Maariyaam irraa Yesuus waan hundumaa gochuu akka danda'u abuun akka kennameef macaafarra jira jechuudha. Malee Yesuus cubbuu godhe Yesuus sobee hin barbaachisu maali? Maal ani waaqa jedhee ani waaqa qaba jedhee sobni uummata nama sobee. Soba miti. Waaqa qaba. Ani gara waaqayyo kootii ol baha jedhee wati dubbatu waaqa qaba jedheen sobne isaa akka keessatti. Karaa abbaa isaa ol ba'e karaa abbaa isaa ol ba'e kuni soba. Waaqa qaba jedhee ani waan abbaan dubbanne waaqa gara waaqayyo kootii waaqayyo keessanitti ol bahaa jedhe. Waaqayyo abbaadha. Waaqayyo abbaadha. Waaqayyo abbaan isaaf waaqaasa? Ada inni waaqa qaba. Eega waaqa qabaate dhugaa dubbate jechuudha. Eega waaqa qabaate waaqaa miti kaa beekaa geeffanneeti. Waaqa eega qabaate dhugaa dubbate. Tapi kau tidak ni tumurta. Kia tumurta kata isi tidak di tarak kau kau mere kia tumurta. Aye shi masih wajjin geeffadhe jira. Amma dhugaa isiidha wajji walii gallee jira. Inni akka waaqa qabu walii galleetiin jira. Waaqa qaba jenne walii galle. Yesuus waaqarreen waaqa qabarree waaqayyo hafuura qulqulluudhaan Maariyaam. Waaqallee waaqa qaballe akkamitti waaqni waaqa qaba. Hafuura qulqulluudhaan dhalatee erga dhalatee garuu immoo waan hundumaa gochuu akka danda'u erga du'ee du'aa ka'ee aboon kennamee fi aboo waaqummaa fudhatee jira. Kanaafuu Yesuus waaqaa jechuudha. Akkamitti waaqni waaqa qaba rabbi jedhiiti. Waaqallee waaqa qaballe na jettaasa. Isin gaa jechuun isin hin galle malee jechuudha. Akkaataan isaa tartiiba qaba. Garuu isin waanuma tokko qabattanii deemtan beektu. Yesuus kan dhalatee waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan Maariyaamitti dubbatee erga dhalatee yeroo biyya lafaarra deddeebi'aa turetti nama qofatee biyya lafaa fayyisuuf erga du'ee du'aa ka'e garuu waan hundumaa gochuu akka danda'u du'aa kaasuu cabaa fayyisuu jaamaa banuu akka danda'u waaqayyo aboo kennee fi aboo waaqummaa fudhatee Amma waaqa qaban walii gaafii ustaadha gaafii tokko masii irraa hin qabaani. Ani gaafii sin gaafachuu seene malee gaafii gaafatamuu hin barbaadu garuu ani nama gaafa barate odoon taane garuu hagan amantii keessa turetti yeroo baradheetti gaafa tokko baradheen jiran waan inni jedhe irratti deebise malee gaafii gaafatamuu seene. Waaqa qabuu jette. Waaquma waaqa qabu saniin si gaafadha dheetanii waaqa qabu si ati jennaan. Shaashamannee deebi shaashamannee. Maa baate shaashamannee. Sarraa kan dhufii dhabdanii. Ayyee itti fuu hin deebi'an. Hangaafii sin gaafadha mee qoyi hangaafii sin gaafadhaan. Mee Abdulkaadir tu asi gaafachuu jira itti hafuufu yeroo takka. Mee gaafii an si gaafadhu kana naa deebisi waaqa qabuu jette. Cabaa fayyisuudhaan, jaamaa banuudhaan, du'aa kaasuudhaan waaqa qabuu jette. Akkasii masii. Akkasin jenne. Waaqayyo jalqabaa hafuura qulqulluudhaan Yesuus akka dhalatu Maariyaamitti dubbate. Gisee biyya lafaarra deddeebi'aa turetti biyya lafaa guutumaadhaaf akka amma bayaansa bakkitee atamma deemaa fi jirtu argaa jira masii mee takkatti qoy mee bakka waaqa siin jedhe sanatti waaqayyo Yesuus erga dhalatee foonfatee biyya lafaarra deddeebi'ee namoota biyya lafaarra jiran hundumaa fayyisuuf akka dhufe macaafa qulqulluutu dubbata. Ergasii garuu erga du'ee du'aa ka'ee isa fayyisee maa isa fayyisee Yesuus waaqa akka ta'u Yesuustu fayyisee maa? Waan hundumaa gochuu akka danda'u aboo qaba amma jechuudha. Okay, Yesuustu fayyisee sanuma naa deebise. Banuurree du'aa kaasurree aboo qaba. Aboo Yesuustu fayyisee jedha. Yaa sana.
Okay, Iyesuus tu fayyise. Mee achumarraa dhaabannu. Iyesuus tu fayyise. Eesh, achuman naa qaba. Iyesuus tu fayyisee naan jette. Okay. Alaazariin eentu boollaa kaase? Yesus. Okay, Iyesuus tu boollaa kaase. Maal jedhee boollaa kaase? Amma gaafii baay'ee na No, gaafachuu no, 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 no. Garuma deebikaa isatu fayyise naan jette. Qoy, qoy, macaafa qoy. dubbisne No, no, no. macaafa dubbisne hin baranneerreeni garuu akka amma isin jettan kanatti miti an tartiiba isaasinitti Abdulqaadir, isiin kana guutuu dhiifnee sana mee buteen faarfataanillee jira. Isaallee haasofsiifna. Isiin akkanumatti mirqaadhaan dubbachuu jirti. Mee isiin hagaa fi hagaa fattu inni dhiifnaaf. Yeroo takka kanaafuu si masii teenya tole. Wanna Eesh. shaashamanni liitii kana gaggeesseetiin ergasanii wanni jedha. Tayyib hagaa fattu booda irratti gaafii kennaa jirra. Kootu deebi. Hin baate isaa? Kam goone? Ayyee shaashamanni gaafii lammaffaa tachi dabarra. Kan lammaffaadhaa waa'ee wannaati wal qabate Yesuus Kiristoos cubbuu qabamu hin qabu kan jedhu san yeroo biraatti deebiin. Kan biraadhaa Qur'aana keessatti Qur'aanni Arabiffaan jira afaan Oromootti hiikameetiin jira isin yoo Qur'aanaan afaan Oromootiin salaatan maal ta'a kan jedhu inni kun nuti Qur'aana haa taatu waan fedhe yoo haa taatuti ibaadaa kamiyyuu jechuudha. Ibaadaan nu biratti tawqiifa jedhanii. Al-ibaadatu indana tawqiifiyyatun. Akkaataa nuti akka fedha keenyaatti miti kan Rabbiin waaqessuun akka inni barbaadetti. Akka inni barbaade immoo kan nutti himu karaa nabiyyootatiin. Nabiyyiin akhira zamanaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nutti erge immoo Nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafa dhufan fakkeenyaaf soomana wayita jennu akka ofii barbaannu ofii kennamu filannu kun. Amantiin biraadha ofii filata ofii godhata hundi isaatu jechuudha. Laakiin islaamummaa keessatti akkasii miti. Insa kana wayita jennu akka Nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam jedhanitti. Nabiin Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam gaafa du'uudhaaf deemanii gaafa jetar wadaamaa jedhaniitiin dubbatan. يا أيها الناس يا نماجا خذوا عني مناسككم أنا الرافلات أكاتا ربي واقستن جاء ربي سبحانه وتعالى تقبرتن أنا الرافلات هجأني تندبتن صلوا كما رأيتموني أصلي أكا أن صلاة النبي تاني صلاة هجر سيقلي هو اللي يوتاتي وهم داهم أول ليها يروتك أنا يروتك قدنا يروتك dhugumaanu makiinaa يروتك سنجر إيجي يروتك سنجر إيجي jechuun dubbachuu fi miti yeroo takka yoo siin jedhe dubbachuu eegi fi siin miti. jedhe afaan Oromoo yoo na beekte yeroo takka Banna akka sii galu baasa wasi qofaaf makiina dhaabatee neegaara makiinaan dhiifama yaa boboroo deebinaa dhiifama ustaas bannaati. Dhaabatee neegaaran kunuun deemi khalaas ta'i dhiifaman dhufaa boruun dhufaa jiru. ayye kottu Dhiifama guddaa dhiifama dingatuma ayye faarfataa jirta deemi homaa rakkoon qabu Jira akkam akkam faarfataa keenya nagaami jirtu sin nagaa waaqaa isiniif haa ta'u. ayyaa sagalee kan kee ol argabi xiqqoosi Wayin dhaga'amu ni dhagaam sagaleen kan kee xiqqoosiin fagaata okay ammoo amma bareeda nagaa dhagaatin nagaa alhamdulillah akkam nagaa miti nagaa galata waaqe deebii kana deebisee itti guutee ka'eeti eegasanii si dubbisaa ture akkanumatti osoo nuutiin qabatin na eegeessu. Waliigalatti alaa kullaan nuti nabiyyiin Muhammaditti alayhi salaatu wasalaam nuti karaa nabiyyootaatiin dhufuudhaatti aman. Fedhe kennaani miti. Fakkeenyaaf kiristaanummaa fudhattanii ortodoksii bira dhaytan ji'a lama sooman. Sooma isaaniidha akkaataa sooman akka isaaniif toluuf ofii waan tolfatan malee waan macaafa keessa jiru miti. Jiiniidhaan bultiin jahaatamaa jechuudha. Dabalataan ammas ammoo sooma fakkeenyaaf amma waan looniin wal qabatu dhadhaa uumama kanneen dhiisaniiti garuu ammoo atkiltii uumama burtukaanaa fi muuzii uumama kanneen gittem homaa rakkoon qabu kunniin. Homaa rakkoon qabu akkanaa kunniin. Laakiin ammoo killee nyaachuu, foon nyaachuu, aanan dhuguu wantoota akkana kanneen dhoowwamaadha malee sooma jechuun isaan bira kana nuti akkanaa miti. Dabalataan warra keenya warra soddaa keenya warra peenxee bilaloo dhaaytan ammoo isaan illee yeroo galii gaafa itti tole aga sa'aatii 10 aga sa'aatii 7 uumama jedhanii eega sani nyaata dhiisanii san boodaan ammoo beekaan sa'aatiin ga'ee jira jedhanii kun ammoo macaafa keessa jiraatu midraa macaafa keessa hin jiru inni kun nuti akkasiidha miti salaanni keenya soomni keenya wanni hundi isaadha karaa nabiyyi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uunii yoo isin ka Allah jaalatan taate na hordofaa jedhanii jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan ajaje akkas waliigalatti alaa kulli haaliin keenya isa kanaadha karaa nabi Muhammad itti waaqessina malee lafaa kaanee fedha keenyaan waaqessuun bid'aa jedhama yookaan ammoo waan haarawaa diinaa keessa fidame nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waan haarawaa irraa eeggadhaa
waan haarawaa waan an fide kanaan ala waan haarawaa eeggadha wanni haaroo inni guutuun jellina ammoo ibidda nama seensaa jedhanii dubbatanii jiran. Iyyaakum wa muhdathaati al-umuur. Akkasii faarfata biqilaa dhiyeesseetiin jira gara deebina. Gaafii qabdamoo gaafii irratti deebisuudhaaf seenu. Maaltu barreeffamne jaalata wayeen soomiin barreeffamne jaalata? Lakki akkaataan soomiin barreeffame akkana sooma jedhamee jira macaafa keessatti. Akkamitti soomaadhame? Fakkeenyaaf Ortodoksiin fakkeenyaaf ji'a lama bultii 60 soomanii waan looniitiin wal qabatu dhadhaa inni hin barreeffamne. Isa ofiin uummatan inni hin barreeffamne. Tayyib kan peenteedhaa fakkeenya peenteen soomti isaa? Keenyaan soomamee gaafa soomamu waa hundumaa bishaan illee soomta. Bishaan illee soomta. Uumaan fayyadamtu gaafa soomtu sana hojii illee hojjettu manatti galtee mana kee cufatteetu akka kadhattu kan barreeffame. Eessa irra jira sun? Akkanatti soomate bishaan dheedhiisaa waan tokko dheedhiisaati guyyaa meeqaa fi akkanatti sooma kan jedhame eessa irra jira? Yoo soomtaniidha akka warra dubbisoota of mul'isuudhaafi karaatti baatanii fuula keessan faatu hin dhiqatanii akka soomtan warra kaanitti mul'isuudhaaf inni hin ta'inaadha. Of hin mul'isinaadha beektaa gaafa soomtanii mana keessanitti galaa mana keessan cufadhaati gara abbaa keessan isa tokkicha sanatti iyyaa innis isin dhagaa jedha. Akkas hin jenne bara akkaataa soomaa gaafadhe malee ani soomni hin jiru hin jenne. Yesuus soomee jira Museen soomee jira soomni hin jira. Soomaa miti akkaataa soomaadhaati kan jechuun jiru. Akkaataa waaqeffannaa akkaataa masaan sitti kan keessan nama ilaalte. Sa'aatii meeqadhaa akka sa'aatii meeqaati mee? Amma dandeesse isa sa'aatiin isaa gaddabamaa miti. Akkamiin haga dandeesse jechuun maal jechuudha? Bakka ammuma dandeesse hanga sa'aatii 6 kadhachuu dandeessa hanga 7 hanga 12 dandeessennaan guyyaa 40 illee soomuu dandeessa. Nyaata isin jechuudha saa? Hoomaan fayyadamtuu kan keenya. Aguma dandeesse soomta jechuudha. Kana jechuun sa'aatii ma barbaadde sa'aatii haga dandeesseera soomta jechuudha. Inni kun macaafarra jira. Macaafa haga dandeesse soomii jedhu jiraadha. Fakkeenya Yesuus Kiristoos bultii 40 yoo soomtaniidha. Yesuus akka waaqadha nuti immoo waaqa ta'uu hin dandeenye namaaf waaqni tokko miti. Maal Museen illee bultii 40 soomee misa? Inni isa soomu garuu kan keessan kun amma soomii jedhama. Sa'aatii ol jijjiirtan malee. Rabbitu itti nu ajajee bara isa kana quraana keessa jira. Maal soomtu fakkeenyaaf isa guyyaa nyaatamu halkanitti deebistanii. Guyyaa hin nyaannu. Guyyaa tokko guutuu isaadha guyyaa hin nyaannu nuti. Galgala. Ani bara isa kanaaf sa'aatii takkayyuu haa taatu. Sa'aatii takkayyuu haa taatu. Ganamaaf galgala jedhe. Yeroo takka. Na dhaggeeffadhu soomii keessan sitti maayira. Ani wanneen barbaade suma tanaayu akkuma feeteedha. Ani wannan jedhe suma tanaayu. Asin keetiin gaa ortodoksiituu soomaa isinirra. Fakkeenyaaf guyyaa nyaattu turtanii halkanitti deeffattan. Ol jijjiire malee maanni kun soomiidha maare. Galgalaaf ganama jedhama fakkeenyaaf. Sa'aatii meeqa soomtan isin? Sa'aatii meeqa soomtan? Mee sa'aatii kan keenyaatti. Si'uun akkas hin goone yoo soomne orjinaaluma isaa soomna sii galee. Orjinaala hagam soomtan? Sa'aatii meeqa soomtan? Isa sitti meera bare. Ji'a tokko soomuu danda'a. Meeqa soomtarree naaf himi? Yoo xiqqaate meeqa xiqqeessi naa himi? Yookaan kan guddaadha. Sa'aatii meeqa soomtan? Sa'aatiin isaa gaddabamaa miti. Sagaleen kan keen fakkaata. Sa'aatii soomtan natti himi? Sa'aatii amma soomaa kan jedhu hin jiru. Hagam soomtan isin? Isin fedha keessanii fakkeenya garuu fuula keessan dhiqadhaa mataa keessan dibadhaati walgalaa mana keessan cufadhaa jedha. Kadhadhaa. Ayya gaariidha san jennee jirra. Sa'aatii meeqa soomtan? Sa'aatiin isaa hin keewwamne hin barreeffamne. Sa'aatiin isaa hin keewwamne hin barreeffamne. Meeqa soomtan isin? Isin meeqa soomtan jedhee malee ani barreeffame hin jenne bara. Ka barreeffame akka hin barreeffamne beeksisa. Meeqa soomnaa sana soomnan jennu nuti isa barreeffame qofa kan hojiirra oolchinu sii galee. Inni barreeffame meeqa ree? Sa'aatii meeqa natti himtuure? Sa'aatii meeqa ta'e? Sa'aatii isaan barreeffame. Sa'aatii 2 moo sa'aatii 3 moo sa'aatii 6 moo meeqa? Amma dandeesse soomuun mirga keeti. Amma dandeesse meeqa? Sa'aatiin isaa hin keewwamne ka wangeela. Wangeela irra waan hin keewwamne. Sa'aatii meeqa ta'e? Ati amma fakkeenya sa'aatii meeqa soomta? Ati mataa itti dabaluu hin dandeenyu. Itti dabaluu hin dandeenyu. Ati sa'aatii meeqa soomtaa siin jedhe? An fakkeenyaaf guyyaa 3 nan soomaa hanga sa'aatii 7. Waan nyaatan sunduuqii ni soomtaa?
Soomee nan beeka. Guyyaa sadii osoo hin nyaatiin osoo hin dhugin. Eeyyee. Dhugaa rabbii. Dhuguma. Osoo bishaan afaaniin hin qabin osoo nyaata afaaniin hin qabin. Oomaa. Abbooma maaf kana sobda rabbii dhiiti. Maal na bira hirtama. Qorsoollee osoo waa takka afaan hin qabin. Ijoolleen peenteedhaan beekti ijoolleen. Akka keetti nama yaadiin ka'ee akka keetti nama yaadiin atamma hin galu beektaa. Qo'ee keessan galiin. Mee ustaadha. Keessan galiin. Faarfataa. Dukaatiin ni beeka qoya dukaatiin ni beeka. Faarfataa. Mee qoy. Mee faarfataa mee qoy. Guyyaa fi halkan ol jijjiirta waan ta'eef. Faarfataa mee qoy waan jedhanoo dhageettaati. Keessan beeytu budaan agaree nyaatteedhani. Mee qoy sanee miti akkasi gaafadhu. Soomaa guyyaa sadii walumatti qabsiiseen soomaa jette. Akkasiimi? Eeyyee. Faarfata akkasiimi? Eeyyee. Okay, ishi gaariidha. Erga ganama silaa obboroon kaatu sirriidha. Obboroo jechuun halkan walakkaan kaatu. Halkan walakkaan nyaattu. Sababii kanaafiyyuu ati maal gootaa galgala garuu nyaatta erga garteetiin sooma guyyaa guutuu ooltee kaate. Lakki. Hin nyaattu guyyaa sadeen sanuu akkasuma soomtaa? Mishiggii jedhama kuni. Guyyaa sadeen sanuu akkasuma soomtaa? Eeyyee. Eeyyee. Ajaa'iba ati kaaddaati wallaahi.